أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، إن شاء الله برنوني كينيا شروط صلاة كتا قرآن تقفى وأركان صلاة الرجرة أركان صلاة الرا إذا صدفى فاتحة قرأ الرجرة هنغيونا. أكنا جدا وإياك نستعين أسرت الأمن. وإياك نستعين يا ربي سوما قوفا نستعين غرغار سفن عهد كوني بايلم أكل جتون غبرتشا صلاة إساء كيسا وإياك نستعين يا ربي سوما قوفا غرغار سفن جتون إساء عهد بايلم بين العبد يدو غبرتشاتي في وبين ربه يدو ربي إساتي بايلما قد أجرى يرو سنة غبرتشي maal baay'ilama godhu jira allaa yastaciina gargaarsifatuu dhabuu bi'ahadin nam tokkoon siwaahu isa malee. Amma gaa gargaarsifannaan maal jennee usulu salaasaa keessatti walisticaanatu jennee dhufne. Gargaarsifannaanis gosa ibaadaarraa. Ibaadaan eenyuuf godhama? Rabbi qofaaf jechuudha. Laakiin bakka kanatti waan adda baafamu jira. Isticaanaan oguma ibaadaadha, rabbiif malee hin ta'u. Isticaanaan kuni akkaataa inni qoodama adda adda baafamu. Isticaanaan namni waan tokko nama gargaarta, barsiisuudhaan nama gargaarta, hojjechuun nama gargaarta, rakkataa gargaarta, dadhabaa gargaarta, siigalee kana hundatu jira. Kuni hoo jennaan isticaanaan kan rabbii qofa gargaarsifatan isa kamii? Waan ilmi namaa hin dandeenye keessatti rabbiin malee nama biraa gargaarsifachuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf namni tokko yaa rasuulaanaa birmad akka fakkeenyaaf suufiyyoonni fi warri manzuumaa maaliif warri yeroo garii yeroo baay'ee manzuumaa kana warri isinii kaasuuf maal manzuumaa jedhanii nashiidaa jedhanii yaa rasuulaa nu dirmadhu yaa rasuulaa harkana qabi yaa rasuulaa akkasnaa godhe wanni xiyyeessu maali? Wanta san shirkiidha. Irra guddaa wanni rabbiin irraa kuu maali jennee qaraane usula keessatti shirkiidha jenna. Kanaaf shirkii irraa wal baqachiisuun dirqama. Wanni irra guddaan itti wal waamanus toohida jechuudha. Tokko fakkeenyaaf Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhufee si birmachuu ni danda'a yeroo birmachuu hin danda'u. Osuma jiraate illee rakkoo sirra jiru sirraa furuu hin danda'u. Beela sirra jiru sirraa deebisuu hin danda'u. Digalee jireenya keessii gochuu hin danda'u jechuudha. Gaafa kaayyaa rasuulaa magaalaan qaaloo ta'e nuura kasheessi jennaan المسعر هو الله. سيقال أو كما قال عليه الصلاة والسلام نمني ركشيسوس نمني قال يسوس أنيو رب هندندو ملائكة المنما جني كن بساتو هندندو يا ديني نور يا شيخ سيدنا حسين يا شيخنا حسين يا كدير يا ما سيدنا ابن سيدنا معاوية كن هندساتو باية جرجت كيساتي ورّي صوفيا قبري ركني الرتي قدي منقومني كرتني نودر مات يوكاهو فكين يمنان غري شومو جنان جرا يوكا أشورا جنان بقولو يوكا بيسينغا يوكا كمدي دم في فمه يوكاهو آنن جسمه أكارتنا كما يوكاهو كلتو يوكا مكاو هي جلا دكمه شومون سن أشوران سن أكيد دم في فمه أكيد فجأة نياتمه مالي فجأة جرا جني داك روبا نوراوسي كون هندساتو gargaarsifannaan shirkii dhawaachuu waan akkasii irratti waan ilmi namaa hin dandeenye keessatti rabbiin malee namni biraa tokkollee akka hin gargaarsifanne baay'ilama godhuu jirta jechuudha. Kuni kanaan bira dabarfan. Ihdina siraata al-mustaqiim. Yaa Rabbi nu qajeelchi. Ihdina nu qajeelchi as-siraata al-mustaqiim. Karaa diriiraa ta'e irratti yaa Rabbi nu qajeelchi. Sigalee karaa diriiraa irratti nu qajeelchi jennee kana jira Faatihaa keessatti karaa diriiraa irratti nu qajeelchi jechaa gadi baanee mushirkii yoo dalanne hojiin keenyaa fi du'aayin keenya faallaadha jechuudha. Rabbiin yooti karaa diriiraa irra sababaadhaan yoo deemte malee du'aayin qofti faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Hojiin argamsiisudha. Kanaaf imaana jechuun maali? Waan jechaan jedhamee qalbiidhaanis yaadamee arrabaanis dubbatamee yoo xaa'aadhaan hojjette maal ta'a? Xaa'aadhaan qaalii ibaadaa qaama keetii yoo hojjette ibaada imaanni sii dabalama.
Yoo imaana hin hojjetin oo qaamaan imaanni hin jiru jechuudha. Dirqama qaamaan hojjechuunis hojiin argamsiisuun dirqama waa'ee imaanaa keessatti jechuudha. Ahlu sunnaa wal jama'aan akkas jedha. Ma'naa ihdina. Hiikaan ihdina jechuudha. Dullanaa nu qajeelchi. Wa arshidna nu qajeelchi jechuun. Wa thabbitnaa nu raggaasisi. Yaa Rabbi nu qajeelchi karaa siraatal mustaqiim irratti. Akkasuma nu qajeelchi jechuun duraan jallaadha. Jalla jechuu miti. Ihdina jette irra deddeebitee ihdina jechuun wa thabbitnaa irratti nu raggaasisi. والصراط صراط كجن موه الإسلام كرا إسلامنا جتو صراط المستقيم كرا دريرا جتو مال الإسلام كرا إسلامنا توك وقيل جدمه الرسول كرا رسولا جدمه كرا رسولا رت يا ربي نقجلت كرا إسلامنا دان ألت هنجرو كراندو وقيل جدمه الرسول كرا رسولا جدمه كرا رسولا كاميغا أكاتا رسول عليه الصلاة والسلام اتهجته قرآنا في حديثا أكسما أكاتا صحابان هجتن كان الرتي نقاجيلتي ججو كم برا رتي يا ربي نقاجيلتين وان بدعا هجتن بدعا باسو ورا بدعا واني فرقالين غرغرا في دنكنا هن در رتي نقاجيلتيني رسول عليه الصلاة والسلام سنقا رتي نقاجيلتي ججو غافا صلاة كيستي كان قالتا كرا رسول سنة رسول ججا قباتي موان برا مقا رسولات دبي دوفتي رسولا شركي غوتي رسولي تكا أنا سيني فين بيرمادار كان سيني كابا هنجن رسولي وان أنا تهجة موجوهم بيكو سكي سني متي جرى يلا أكسي وقيل جدمي القرآن كرا قرآنا والكل حق شفتي ساتو حق كرا ديرات نكجل ججون كرا رسولا كرا إسلامنا كرا قرآن هندي ساتو تقوم ججون والمستقيم مستقيم جتون الذي لا عوج فيه إيسا جلني كيس هنجر جتون كرا دريرا جتون كرا جلني كيس هنجر كرا جلني كيس هنجر إيسا كمي كرا قرآن في حديث صحيحات جتون كان جتون شيخ جل ديمين أستاذ جل ديمين جتنا ما هندام فراتين مال مالي jecha qur'aanaa fi hadiisaa wal gaxxame yoo tahe malee kan biraa tokko hin fudhatin jechuudha. Gaafa karaan mustaqiim karaan dirqama jallinni keessa hin jirre yoo jecha namaas qur'aanaa fi hadiisaan madaalama jechuudha. Nama hunda jecha isaan fudhatu jecha kam jecha qur'aanaa fi hadiisaa wal gale qofa akkas karaa islaaminaa jechuun kan karaa ala sunnaa wal jama'aa jechuun kan karaan ala sunnaa wal jama'aa قرآنا في حديثا مدالما جيتشو قرآنا في حديث وني والقلي كراء نيوتي أهل السنة والجماعة وني قرآن فالسي هندي إسا باطلة صراط الذين أنعمت عليهم صراط المستقيم جيتشون صراط كراء الذين إسانا أنعمت عليهم إسان الرتك أنانيتي طريق المنعم عليهم كراء warra isaan irratti qananiitee jechuudha. Eenyu sun? Olbuutimee kitaaba karaa warra rabbiin irratti qanani'ee jechuun karaa eenyuuti? karaa rasuul, karaa sahabotaa. والدليل رقم قوله تعالى جج ربي ألتيت ومن يطع الله والرسول نمن ربي في رسول قالي قد فأولئك جرك سيس مع الذين أنعم الله ور ربين كانني وجن تهاد عليهم إسان الرت أين يسانسون من النبيين أنبيوت الرّ والصديقين صديق تتورد قادبة الرّ والشهداء أكسم الشهيد تكرى ربي كيسة الشهيد أن والصالحين أكسم ورّ قرآنا في حديثان بلني قاري تأنجج وحسون وطول أولئك جرك سيسون رفيق شريك جراتؤون وطول جج كرا أين يرتقى صراط المستقيم ججون كرا نبيوتا كرا صديقتوتا كرا شهدوتا كرا صالحتوتا كرا رسول عليه الصلاة والسلام صحابوتا تابعوتا أتباع التابعين كرا جركناتي ججورا كنافو كران دريران كرا قرآن في حديثات كان نمني قبطو كرا قرآن في حديثات نمني دلقي جتين دلقون قبطو نمني هجتي دا هجتون قبطو نمني جدي دا هجتون قبطو جتو أبا فده مانتاني نمتي چسي برسيسو مانتاني
fakkeenyaaf ayyoon fakkeenyaaf waan biraa kan jedhu ta'e jechi koo qur'aanaaf hadiisaan madaalama malee jechi koo hin fudhatamu. Osoma jechuudha macarrashaa jechuudha osoma ta'e eebelu yoo eenyuun illee yoo ta'e qur'aanaa fi hadiisaan madaalamaa jechuudha. Kanaafuu akkas ta'uudha qaba. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا دقا في